Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itti bilaak maarkeetii.com yookaan kabbaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee akkuma jedhe baankii qaqqajareen qabadhee dhufa. Guyyaa har'aa immoo baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itti bilaak maarkeetii.com yookaan kabbaa gurraachanii biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniif jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jenna. Viidiyoon koo keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jedhee yaadeen qabadhee dhufee jechaadha. Maaliif dallaaladhaan meeqa fakkeenyaaf karaa itti bilaak maarkeetii dallaaladhaan meeqa noolee meeqa ta'e guyyaa har'aa hin dabale moo hin qannase jechuu jedhanii gaafachuurra viidiyoo kiyya keessa salphumatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraatan ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hammuma qabdan saniin baay'ifattu jechuudha. 2,000 yoo qabaattan 3,000 yoo qabaattan biyya jirtan saniin tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isaan baay'ifattanii salphumatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Akkuma jedhe immoo karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe guyyaa har'a baankii Oromiyaatiin immoo biyyoota 5 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan karaa kanaan illee karaa baankiitiin illee biyyoota 5 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan anillee karaa baankiitiin illee tokkichumaan dubbadha waan ta'eef ammuma qabdan saniin baay'ifattu jechuudha. Karaa baankiitiinis ta'e karaa itti bilaak maarkeetiin tokkichaan dubbadha jechuudha. Tokkichaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hammuma qabdan sanaan baay'ifattanii argachuu dandeessu jechuudha. Birriin keessa sun amma isinii ta'e irra ga'uun hin danda'ama jechuudha. Karaa itti bilaak maarkeetiin asirratti jechuudha. Itti bilaak maarkeetii guyyaatti dhaabbataa miti jechuudha. Jijjiiramaa oola. Itti bilaak maarkeetotuma isaan onlaayinii gubbaarra jiraniyyuu sekenditti daqiiqatti hin qayyaramaa jechuudha. Guyyaatti yeroo 5-6 geeddaramuu danda'a. Itti bilaak maarkeetii geeddaramuu yookaan jijjiiramuu danda'a jechuudha. Baankiin garuu akka itti bilaak maarkeetii miti jechuudha. Itti bilaak maarkeetii akka itti bilaak maarkeetii otoo hin taane baankiin guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 torbee tokko jijjiiramuu danda'a jechuudha. Itti bilaak maarkeetii garuu akkuma jedhe utuma isaan onlaayinii gubbaarra jiraniyyuu jijjiiramaa jechuudha. Salphumatti itti bilaak maarkeetii dhaabbataa miti jechuudha. Akka baankii miti jechuu barbaadeetanii jechuudha. Salphumatti egaa karaa itti bilaak maarkeetiin guyyaa har'a biyyoonni dabalanii jiru biyyoonni qannasanii jiru jechuudha. Biyyoota 20 kana keessa biyyoonni dabalanii jiru biyyoota qannasanii jiru. Biyyoonni qannasan gaafan jedhu kan saantiba 4 saantiba 5 saantiba 20 qannase. Akkasuma immoo akkuma jedhe biyyoonni kun immoo dabalanii jiru jechuudha. Kan saantiba 20 dabalee jira, kan birrii tokko dabalee jira, kan saantiba 30 dabalee jira jechuudha. Itti bilaak maarkeetii guyyaa har'aa waluma keessa jechuudha. Biyyoonni dabalanii jiru, biyyoonni hir'isanii jiru jechuudha. Salphumatti biyyoota inni qabadhee dhufee kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Yuuroo, Swiss baankii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Chaayinaa yewaanii, Koronnaa, Paawundi sterlingii, Kuweet dinaara, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Ooman riyaala, Joordaan dinaara, Baareen dinaara, Turkii liiree, Israa'el shekelii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itti bilaak maarkeetii iddootti yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa waluma keessa amma qabee jira jechuudha. Kan dabalames kan hir'isee jira jechuudha. Amma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma doolaarii Ameerikaa irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itti bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 67 fi saantiba 15 jechuudha. Karaa itti bilaak maarkeetii. Akkasuma immoo karaa baankiitiin Ameerikaa doolaariin tokko baankii Oromiyaatiin jechaadha. Birrii 100 fi birrii 41 fi saantiba 28. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itti bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 95 fi saantiba 15. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 64 fi saantiba 45. Kan itti aanu Swiss baankiidha. Swiss baankiin tokko karaa itti bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 9 fi saantiba 50. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itti bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 19 fi saantiba 52.
Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa ittoo bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 10 fi saantiba 28. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa ittoo bilaak maarket yookaan gabaa gurraachaan birrii 23 fi saantiba 43. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa ittoo bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 24 fi saantiba 58. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 89 fi saantiba 74. Kan itti aanu koronnaadha. Koronnaan tokko karaa ittoo bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 78. Kuweet diinaarri tokko karaa ittoo bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 45 fi saantiba 27. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa ittoo bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 50. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 39 fi saantiba 69. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa ittoo bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 54. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 38 fi saantiba 96. Kan itti aanu Hoomaan riyaalli tokko karaa ittoo bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 34 fi saantiba 09. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa ittoo bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 35 fi saantiba 45. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa ittoo bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 34 fi saantiba 35. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa ittoo bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 00. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa ittoo bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 50 fi saantiba 95. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa ittoo bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 88. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundii tokko birrii 3 fi saantiba 50. Yemen riyaalli tokko karaa ittoo bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 69. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa ittoo bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 58 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa ittoo bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneenirree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneenii baay'ee xiqqoodha. Paawundoota keessaa waan baay'ee xiqqoodha. Isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf salphumatti jechaadha. Warroonni Joordaaniif Beerut keessattuu mana madabii jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Ameerikaa doolaarii fudhattu malee salphumatti birrii biyya sanaa fudhattu jechuudha. Kan birriin Beerutii baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundii Beerutii baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Birriin Paakistaan birrii Yemen tokkichi isaa birrii Itoophiyaa hin tokkoon guutuu jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi baay'ee xiqqoo waan taateef isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaarii 3 jira jechuudha. Anuma fakkeenyaaf asirratti doolaarota 3 maqaa jechuudha. Sadan kana keessa garuu isin kan fudhattan Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf ani Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jiree tanaan jira jechuudha. Ani maqaan eenyu baay'eetu jira jechuudha. Salphumatti isin warroonni Joordaanii Beerut jirtan jechaadha. Keessattuu mana madabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Ameerikaa doolaarii irra eeggattu yookaan hasaabbattu malee salphumatti birrii biyya sana hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii tokko guyyaa har'aa karaa ittoo bilaak maarket .com yookaan gabaa gurraachaa
yookaan gabaa gurraachaa yoo ergattan jechaadha. Guyyaarraa Ameerikaa doolaariin tokko birii 100 fi birii 67 fi saantiba 15 jechuudha. Akkanaan herreeggattu yookaan sassaabattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu mana madaabii jirtanii jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessa immoo guyyaarraa baankii Oromiyaatiin yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut keessattuu mana madaabii jirtanii jechaadha. Birii 100 fi birii 41 fi saantiba 28 herreeggattu yookaan sassaabattu jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarraa akkana waan ta'eef jechaadha. Egaa gabaabumatti kana fakkaata jechuudha. Akkuma jedhe jechaadha warroonni Joordaanii fi Beeruutii jechaadha Ameerikaa doolaadhaan herreeggattu yookaan sassaabattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.